Ati jireenya kee keessatti ani nama akkamiiti jettee of yaadda? Waan barbaadde jettee yoo of yaaduu dandeessa. Garuu eenyummaan kee inni sirrii waan ati yaaddu sana miti. Maraatummaa fakkaata miti. Garuu saayinsiin akka jedhutti eenyummaan kee persentiin 95 kana jechuun amalli kee, sodaan kee fi yaadi kee wantoota ati irra deddeebitee hojjettu qofa. Kana jechuun ati nama dhaabbataa miti jechuudha. Salphaadhumatti wantoota guyyaa guyyaan hojjettu yoo jijjiirtee jijjiiramuu dandeessa jechuudha. Kun ammoo wanta gaariidha. Anis kunoo daqiiqaawwan 5 itti aanan keessatti akkamitti karaa ati yaaddee hin beekneen of fooyyessuu akka dandeessu kutaa 4tti qooduudhaan sittan agarsiisa. Saayinsii, ogummaa beektotaa fi beekumsa dhuunfaa kootii fayyadamuudhaan jechuu kooti. Narkaa fudhachuuf qophaa'i. Mee haa jalqabnu. Kutaa 1. Sammuu bu'uura guddinaa. Henry Ford namtichi yeroo jalqabaaf konkolaataa kalaqe nan danda'a jettee yoo yaaddes hin danda'u jettee yoo yaaddes ati sirrii dubbatte jedhe. Saayinsiinis namicha kana ni deeggara. Ogeeyyiin xiinsammuu fooyya'uu akka dandeessu amanuun yaada guddinaati jedhanii waamu. Qorannoon akka agarsiisutti namoonni guddachuu akka danda'an amanan dhugumatti guddachuu danda'u. Namoonni ammoo eenyummaan koo kanuma qofa jedhanii amanan akkuma jiranitti hafu umurii isaanii guutuu jechuudha. Kanaafuu wanti nuti kanarraa barannu maali? Salphaadha. Akka nama ofii kee kunuunsuuf itti gaafatamummaa qabuutti ofitti haasa'i. Ani waan kana tasuma hin danda'u jechuu dhiisi. Kana amannaa yeroo fudhadhe yoon irratti hojjedhe waan kamiiniyyuu hojjechuu nan danda'a jechuu jalqabi. Kutaa 2. Humna amalootaa. Akkaataa itti sammuu kee ijaaruu dandeessu. Mee amma kaayyoo kee irratti hojjechuu dhiistee maaliif yeroo kee akkasumaan gubaa akka jirtu irratti haasofnu? Sammuun kee araada yookaan ammoo wantoota ati irra deddeebitee hojjettu ni jaallata. Sammuun kee araada tokko gaarii fi hamaa ta'uu isaarraa dhimma hin qabu. Dalagaan isaa waanuma ati yeroo baay'ee yaadduu fi hojjettu hunda irra deddeebi'ee hojjechuu qofa. Kanaafuu kana akkamitti sirreessuu dandeessa? Salphaadha. Kun jijjiirama xixiqqoo qofaan sirrachuu danda'a. Barreessaan kitaaba Atomic Habits jedhamu James Clear akkas jedhe. Kaayyoon gocha ati gootu hundaa nama gara fuulduraatti ta'uu barbaadduuf sagalee kennuudha. Fakkeenyaaf nama ga'umsa qaamaa qabu ta'uu barbaadda. Puushaappii tokko guyyaa guyyaadhaan hojjechuudhaan jalqabi. Ergasii booda suutaan baay'ina puushaappii hojjettuu dabalaa adeemi. Yookaan ammoo oomishtummaadhaan dagaaguu barbaadda. Jalqaba daqiiqaa 2 dalagaa kee hojjechuu irraa eegali. Injifannoo xixiqqoo yeroo booda gara milkaa'ina guddaatti geessu. Kana yaali. Yeroo itti aanutti waan tokko hojjechuuf fedhii dhabaa jirta yoo ta'e jalqaba daqiiqaa 2 qofaafan hojjedha jedhii ofitti himi. Yeroo kamiiniyyuu wanti ulfaataan jalqabuudha. Kutaa 3. Akkamitti garmalee yaaduu akka dhiisnuu fi tarkaanfii fudhachuu akka qabnu. Garmalee yaaddee garuu ammoo hojiin ati hojjechaa jirtu xiqqoo akka ta'e sitti dhaga'amee beekaa? Furmaanni saayinsii kunooti. Seera sekoondii 5. Motivational speakerii Mel Robbins. Yaada tokko sekoondii 5 keessatti yoo hin raawwanne sammuun kee yaada sana ajjeesaa yookaan dagachaa akka deemu. Kanaafuu yeroo itti aanutti waan sirriidha jettee itti amante tokko yeroo yaaddu hangasiif danda'ametti yeroo muraasa keessatti hojiirra oolchuu qabda. Sammuun kee osoo shakkii biraas keessatti hin uumin dura jechuudha. Gowwummaa fakkaachuu danda'a garuu akka ajaa'ibaatti jireenya kee jijjiiruuf humna guddaa qaba. Kutaa 4. Iccitii ofitti amanamummaa kee guddisuu danda'u. Wanti baay'ee nama dhibu kunooti. Qaamni kee sammuu kee gowwoomsee ofitti amanamummaa akka inni argatu gochuu danda'a. Tooftaan kunis power posing jedhama. Tooftaan kunis qorannoo Profeesara Harvard Amy Cuddy geggeeffame irraa argame. Akka qorannoo kanaattis akka suppermaaniitti harka keetiin mudhii kee qabattee qoma kee ammoo gara bakkeetti baastee yookaan dhiibdee guyyaatti daqiiqaa 2 dhaabachuun testostiroonii yookaan hormoonii ofitti amanamummaa jennee waamuu kan dandeenyu persentii 20 guddisuu danda'a. Kanaafuu yeroo wanta guddaa wayii tokko hojjechuuf jettu dura tooftaa kanatti fayyadamii ofitti amanamummaa kee guddisuuf yaali. Gorsa dabalataa ani siif kennu ammoo ofitti amanamummaan hanga inni sitti dhaga'amutti eeguu dhiisi. Dursa waan hojjechuu qabdu hojjedhu. Ofitti amanamummaan dhimma isaa itti aanee dhufa. Xumura. Mee dhugaa haa dubbannu. Ati borga nama haaraa taatee hin dammaqxu.
Garuu ergaawwan viidiyoo kana keessaa yoo hojiirra oolchite, kana jechuun yaada kee yoo jijjiirte, amaloota gaggaarii yoo ijaarte, tarkaanfii fudhachuu qabdu saffisaa yoo fudhatte, akkasumas ofitti amanamummaa kee yoo ijaarte namoota naannoo kee jiran persentii 99 ni dursita. Kanaafuu guddachuuf qophoofteetta yoo ta'e qophaa'eera jedhi koomentii jalatti yaada naaf kenni. Viidiyoon kun si gargaareera yoo ta'e namoota jaallattuuf sheerii godhi. Namoota hedduu biraa akkanaa ga'uuf ammoo laayikii godhi. Viidiyoo itti aanu wal arginaa. Nagaatti.